Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamiin egaa jirtanii fayyaa keessanii warroonni chaanala kiyya YouTube jalatti argamtan martu keessanuyyuu akkamiin egaa jirtanii fayyaa keessanii baga jiraatanii isiniin jecha barnoota ajaa'ibaa takka isiniif qabadhee akka ofii barnoota kiyyaatitti akka yaada kiyyaatitti barnoonni kunillee maali yoo jettan warroota kan fayyada yoo jettan warra tiktikoo qabu qofa fayyada. Warra tiktikoo qabu bichaa fayyada wanti kuni tiktikoo kana hin agartanii kana irra dhibe kana warra isa qofa qabu fayyada. Wanti anamma isin barsiisuuf deemu jechuudha ijoollee hiriyoonni kiyya warri tiktokii irraa baratan YouTube kiyyallee keessa seentanii YouTube kiyya keessa seentanii akkammoo subscribe naaf gootan abdii qabaa. Amma ani kallattii marratti gara barnoota kiyyaa isin dabarsuu deemuuf deemaa jira. Maal nu barsiiftaa? Maal irraa barannaa? Maal nu fayyada? Wanti ati haasoftu kun yoo jettee sammuu kee keessa si dhufuu hedduu taate fakkeenyaaf tiktokii kee kana namni ati guyyaa guyyaan irratti sirbita. Akkaataa hin taaneen irratti sirbita. Akkaataa haala hin qabneen irratti sirbita. tiktokii kee kanarraa gadi fuudhanii namoota adda addaa feesbuukii gubbarra si kaayan. Maatiin kee argee immoo waan hin taane siin jaa. Barnoota kana akkatti ati caffaruu biyyaa baate immoo dalagaaf biyyaa baate ani hiriyoonni kee obboleeyyan kee argitee sitti dannaluu yookiin immoo si karaa aarii sitti fudhatu zannaa walitti baduu dandeettan. Kana waan ta'eef ati kana maraayyuu akka ijoolleen tiktokii kee kana fuutee gara YouTube sin geessine, gara FB sin geessine, gara chaanaloota kamiyyuu akka sin geessine viidiyoo kee gabaabamatti akka ofirraa hiituuf si barsiisa. Warri beeytan, warri hin beeyne immoo akkaataa akkamiitiin viidiyoo tana ofirraa hidhuu dandeenya. Viidiyoo keenya kana akka namni gadi hin buufanne akkamitti hidhuu dandeenya. Warri jettee na gaafatuu barbaadde kallattimaan amma ani tiktokii kiyya banadhee jira. tiktokii kiyya baneera jechuudha. As seenta. Kallattimaan tiktokii kee keessa seenta. Awwala isin dhufuun keessan warroota tiktokii qofa fayyada qofa isin fayyada wanti kun. Kanaafuu YouTube kiyya agartanii liinkiin isaa jira. YouTube kiyya kana cuqaaftanii seentanii viidiyoon amma isin waraabaa jiru kana dhayxanii akka irraa hubattan abdii qabaa. TikTok kee jala kun as jala TikTok jala jira jechuudha. Kuni profiiliin kuni ka TikTok kiyyaati. Asumaan immoo YouTube kanallee seentanii TikTok gubbarra dhayxanii daawwatuu dandeettanii viidiyoo amma isin lakkise kana kunooti liinkiin isaallee as jala jira. Amma karaa barnoota keenyatti dabaruuf mallattoo kuni profiilii keessan haa jennu fakkeenyaaf profiilii keessan akkati TikTok keessan jala seentanii dhiifama kun tiktokiin kun keessan akkatti banama. TikTok ma keessan keessa seentanii mataa gubbarra dhayxan as gubbaa jechuudha. Sadiin tana ni cuqaaftanii salphaadha bar. Eegasi kunoo isii qulfii tana bichaa bira dhayxan taama irra sarare tana isii tana bira dhayxanii isima qofa cuqaaftan gisema takka. San booda immoo kunoo jala dhuftan agartanii koomentii jedha, laayikii jedha, viidiyoo how I can comment no you videos friend irratti kan amma ka viidiyoo kanallee akkana godhuu dandeetta. No irra galchuu dandeessa. Ka laayikii viidiyoolee kanarra yoo akka namni laayikii siin godhuun barbaanellee akka barbaade onil irra galchuu barbaadde kunillee akkasuma jedha. Nama na laalu jedha. Hundummaan amma wanti ani isin barbaachisaan isiniif qabadhee dhiyaadhe ka beeytanii jirtan. Kan beeyne immoo nama hin beeyne fi sheerii godha. Nama tiktokii fayyadamu takkaaf irraa baratanii kuni kunoo isa kana agartee isa kana jala isuma kana gizema takka gadhoofta. Isa kana gadhooftee kiyya oofii gubbarra jira. Yoo duraa akkanarra on ka jedhu kanarra jira. On ka jedhu kanarraa gara oofititti deebifta. Sii galee awwala kiyya akkanarra jira. Oof ka jedhu kanarra deebifta. Gaafa oofii ka oof jedhu kanarratti deebifte kallattimaan viidiyoo ati gallakkiftu san yookiin viidiyoo makee hundaayyuu hidhamee jira jechuudha. Namni tokko gabbuusuu hin danda'u. Laal argite
ofii gubbaa galee jira jechuudha kallattimaan. Argitee kunoo ofii gubbaa galee jira. Kunneen banaa jira kun ilaal koomentiin fakkeenyaaf kun koomentiidha banaa jira. Kunillee banaa jira. Kun hunduu dalagaa jira. Viidiyoo kamtu viidiyoo doolaaf ka jedhu kana bichatu doolaardiin kun bichaatu hidhaa jira amma jechuudha. Bakka namni gabbuusuu hin danda'u. Namni tokko gabbuusuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu barnoonni tuni isinittis bushooftu isinittis das isin jettu namoota tiktookii fayyadan qofa fayyada waan ta'eef barnoota tiyyaasumarra xumuraa. Dhaytanii akka hubattan asirratti immoo dhuftanii awwala yoo seenu edan tiktookii kee akkana gootanii as jala laayikii gootanii tiktookii kee kallattimaan asumaan seentanii kallattimaan yuutuubii kee jalatti argatuu dandeettan viidiyoo kamiyyuu jechuudha kan isinii galakkisu hundaayyuu kan moo isinii waraabellee ka hundaayyuu argatuu dandeettanii laayikii naaf godhaa subscribe naaf godhaa isin jaaladhaa isin kabajaa I love you too isin jedhe ijoolleen akka waan hundi keessanuu baay'ee isin kabajaa nigaan naa oolaa horaa deebanaa.